Galatooma yaa memory 2018 akkas 2018 like akka amma buunaan ibsetti ibsu dirri maalifi waan ta'e akkaataa keessa darbine gaafa yaadannu walumaa galatti mata duree irraa dubbachuu jirru badam hiita argoo akka miira isaati ibsu keetiif galatu mi bona thank you duraallee mucaa kun nama jabaadha thank you Mame welcome back Yeah, jara fedhi hedduu galatoomaa bar manuma keessa jiraafin ta'a eda alaan jira. Laale haalota gartee ta'e kana laaftutti laaluun nun barbaachisu barsiisaa keessa. Waa'ee dhaloota irratti dalagame isin caalaa namni beeku hin jiru ministeera barnootaatiin. Diinagdee haasawatan magaalaa haasa'a. Waa'ee Naggeedhaa walta'inni meeqa? Oromoon yeroo bilisoomu san akka malee mataan isaa fireesh ta'ee kan gootani dalaganna jedhee maallaqa hawaasarraa walitti guure waldayoota garaagaraa dhaabee ture. Waldayni san tokko hin jiru. Istiiloo dhaabaas hin jiru. Hawaasni jenereeshinii tokko waggaa meeqa jechuudha? Waggaa 8 kana erga biraanuun wannan dhufee maal isa akka jiru namoota ni beeka. Lolaata diinagdee biyyattii haalota keessa seenaa kana hundi namoonni beeka. Amma namoonni mootummaan kun waan gaariidha dalagee jiru Oromoon maal akka barbaaduuf qabsaa'e nama hin galiniif. Oromoon jalqabuma maal barbaadaa waan jaamu hin galleef natti fakkaata. Garuu wanni an akka kiyyatti dhiifama naa godha. Addunyaarra namni qixa Abiyyi Ahmad Oromoo jibbu waan jiru natti hin fakkaatu. Addunyaarra warra kaabaatii fi Tigree haasawitanii miti. Paawora Tigree jalatti sagarree jirra. Paawora Amaaraa jalatti immoo arguu baannu sabbootiin keenyaas arganii jira. Paawora Oromoo jalatti sagarree jirra. Namni qixa kana gartee Oromoo waan hundarraa dhiibee magaalaa fi baadiyyatti mana isaan kireeffatan irratti diigee hanga ammaa magaalaa fi baadiyyaan hin ijaaran. Naannoo kiyya amma Harargee yoo fudhatte Machaaraa fudhadhu, Galamsoo fudhadhu, Batteessaa fudhadhu, Ciroo, Haramaayaa, Awwadaa daaraa godhee mana namni kireeffatu jiddugala gabaa jechuudha. Gabaabduutti ni biraadha. Magaalaan baadiyyaa kun amma magaalaa Jaarraa yoo fudhattee ni biraarratti namni waatti dalagata. Jiddugala gabaa kana guututti harkaa diiga. Maal godhuuf deema hanga ammaa karaan deebi'ee sirraa hin jiru. Taraa 3 faa diiga. Taraa takka diigan gisee ati ijaarratte deebi'anii meetira 8 jaanii dhufanii diigan gisee ati ijaarratte deebi'anii hanga jaanii ammaas diigan jechuudha. Akka ati qabeenyi si harkaa dhufu diinagdeen kun sana. Haalli kun waan isin ajaa'ibu osoo hayyoota Oromootiin itti himamu bakki amma seenne kun rakkoon ammaan tan Oromoon keessummeessaa jirtu kun keessaa bahuu hin dandeenye osoo jedhamee itti himamu osoo itti lallabamu nama itti lallabu kaan fixee kaan ari'ee kaan mana hidhatti darbee waan ifiifis itti galma hin gahin waan ifiifis Abiyyi Ahmad itti hin milkaa'in kana keessa namoota jechuudha. Dubbiin tuni jara keenya dubbii laafaa miti. Barsiisaan 2015 dura yoo doolaara 200 nyaate. Doolaarri 200 2015 dura 8,000. Arraan tana barsiisaan meeqa nyaata? Ni qannasame. Doolaara 120 mallee ga'u na fakkaata wanni inni nyaatu. Waan duraan nyaatu caalaa irraa gabbu'ee jechuudha. Uumaan bituuf. Dhugaa Rabbii barsiisaa namni damuusa nyaatee waa godhachuu danda'u mana kiraa kafaluu danda'u biyyattii san keessa hin jiru. Hin jiru. Namni Oromoodhaa namni waa harkaa qabu namni tokko hin jiru.
hundi qabamee maali wanni matawaayaan itti godhamee miidhamee jira. Oromoon kanaaf qabsaa'e. Dhugaa Rabbi Oromoon kanaaf qabsaa'e. Oromoon Somaalee ifirraa dhorkuuf qabsaa'e. Oromoon Faannoo ifirraa dhorkuuf qabsaa'e. Oromoon maafiyaa Oromoo irraa dhorkuuf qabsaa'e. Seerri biyyattii sunii seerri ni jira. Mootummaan ni jira biyyattii san ni jira jechuu dandeenya. Firoomsaa yoo na ajjeese maatiin tiyya firoomsaa kasasuu ni dandeessi. Firoomsaa yoo na saame maatiin tiyya kasasuu ni dandeessi. Manni murtii ni jira. Milishaan tokko yoo na ajjeese jara keenya maal keessa seene? Maal ammoo nuti haasawaa jirra? Akka biyyattiittoo akka Itoophiyaan maal keessa seene? Jabuutiitu bara Itoophiyaa afaaniif fincaanaa jira bara. Somaaleetiitu afaaniif fincaanaa jira bara. Eertiraa fi Suudaaniitiitu daffaraa jira bara. Daangaan isii banaa bara diroonii naqu jiran. Waraanaa faannoodha. Hanga baardaar diroonii bara riphee lolaa bitachuu jira bara. Biyyattii keessa galchaa jira. Wanti kun paarlamaa irratti hin kaafamu. Oromoodhaaf hin kaafamu. Arra gizee rakkatan gad dhufanii Oromoon akkanaa jedha. Waan kana dogongora Abiyyi Ahmad Alii gahumsa dhabuudhaan godhe. Gahumsa dhabuu wallaalaa beekumsa dhabaa. Nuti barboo if abdatee ture. Daasfooraan kun hundi if abdatee ture bar biyya teenyatti galcha jaanii nam meeqaatu maallaqa nama doolaara miliyoona 2 nyaadhameen beekan. Mootummaa Oromoo dhufe jee namni asii fuudhee biyyatti galee mana ijaareen hin jiru. Manni isaa sun tokko hin jiru. Obboleettiin teenya, intalti teenya, ilmi keenya kama distii Arabaa dhiqee ijaarrate manni isaa hin jiru. Maal godhuudhaaf? Magaalaa karaan takka keessa dabu, magaalaa makiinaa sa'a takka booda makiinaan takka faan dabartu karaa balleef najaanii ijaaran makiinaa takkaaf karaa balleessanii. Oromoo dadhabsiisuuf. Sa'a takka booda makiinaan takka dhufti. Sa'a takka booda makiinaan takka dhufti. Sa'a takka booda wanni makiinaan meeqa dhufu karaa balleefnaa jaanii. Misooma jettan. Mee Abiyyi Ahmad hospitaala ijaaree yuunivarsiitii ijaaree haayiwee biyya fayyadu tokkicha diriirse naa himaa. Tokkicha ka diriirse tokkoon siin jee. Biyya haayiweedhaan guddatti. Namticha kana dhuguma Rabbitti mee nutiin kun hundi Suudaaniif haa goonu yookaan Keeniyaa haala namticha kanaa xiinxala gisee siin jedhan akkamitti xiinxaltaaf xiinxala akkam kannitaaf biyya akkam eessa akka geesse saba akkam akka godhe ummata barboo wayitaawus keessaa nuu geeraruu turanii bara. Ummata osoo bishaan tokko gadi naqin suuqii takkan saamin nama tokko zarummaadhaan gantummaa warra itti qabsaa'u jiru Tigree makiinaa Tigree takka osoo hin gubin hawaasni mato halaqaa shee halaqaa yookaan asir halaqaa hin qabne siifin qabsaa'u jira jee suuqii takkatti goree osoo bishaan takka giddiin namarraan fudhatin qabsoo nuti finne sadarkaa kanaan nu ga'e. Arra waan kana wanni biyya keessatti asayyitan hin jiru. Maammeen waa'ee biyyaa barsiisaa caalaan beeku hin hubatu yookaan dhugaa dubbannu taate. Barsiisaan maammee sitiziina Ameerikaa qabu eeggatus hin jiru. Leekcharoonni biyya sanii dooktarootiin biyya sanii biyyattiin tun waggaa meeqa booda itti fufuu dandeessi bifa kanaan jee tilmaamuu ni danda'a. Waggaa meeqa booda itti fufti? Waggaa meeqa booda barsiisaan jimmarraa ka'ee asitti galuu dadhaba. Waggaa meeqa booda out of control kataatu taate waggaa lamarra qabne.
waggaa lama. Waggaa lama. Hanga ammaa qaama eeguu jiru. Wantoota kanaan hin qoosinaa. Inni biraa hawaasa keenya ka asirraa afajaanjee mootummaa dhabee nama gorsu dhabee sheeka dhabee qeensii dhabee ilmi namaa kun jaldee isaa beeka yoo hayyuun keessa jiraachuu baate waliin nu qabuu dadhabe kana wanta inni laaqqatuuf hin cikkatina akkamitti akka walitti sabsabbi goonuuf haa cinqannu malee kan waan dubbatu dhiise sheekiin waa'ee mootummaa nutti himti waa'ee hawaasummaa waa'ee seeraa waa'ee safuu waa'ee amantii nutti himuu dhiifte hawaasa keenya malee jira ka biyya arabaa kana keessa gubachaa jiru ka abbaan barbaade kalee irraa baafatu abbaan barbaade qalu abbaan barbaade ajjeesu ka abbaan barbaade biyyaayin si baasa jee hanga barbaade isaa ka fuulee baraa keessa gannaqu ka namni tokko nama dubbatuuf hin qabne jara keenya ni facaan ni banne baduuf deemna dhabamuuf deemna homeless ta'uuf deemna ilmi namaa dura mataadha nama balleessa. Duulli arra Jawaar Mohammad godhamu kun hawaasni kun hundi wallaaleetii miti. Nama kana sheeppi godha deebisee jaara akka deebisee hin jaarreef duulli namticha kanatti godhamuu jira. Wanni u'uu jennee gurbaa kanaa wajjin dhaabbannuuf wanni addaan nu galeetii miti. Hawaasa nuti facaafne kana humneessa. Wallahi amarri akka Oromoo godhu jiran kana hin hawwu wallahi. Tigreellee nu hawwine ture. Waan Oromoon ta'uu jirtu nama quba qabu nama mataan isaa fayyaa qabuutu argu jira. Obboleeyyan keenya hawaasummaan keenya dhabama kanarratti ibiddi nutittutti walitti qabsiifamee ati loqota arsii dubbannaan ansan fedha. Waan biraan nu keessa deemu jiru akka tiiticha ifirraan dhorke akka deebi'amee hin ijaaran abbootiin gadaa maaliif rashanamu maal balleesse lukkuu namaa nabu siyaasaa keessa hin galu gali jettee kadhattee abbootii amantaa siyaasaa keessa galchuu hin dandeessu abbootiin amantaa arraa miti abbootiin gadaa arraa miti duruu abaawoo keessa hin galu maaliif dhuma ummata kana waan qaraniif namooma waan nu barsiisaniif eenyummaa lafa keenya waan nu barsiisaniif osoo badaa jirtanii osoo galaanni nu fuudhaa jiru kokkofluu kana dhiisa osoo liqinfamaa jiru kokkofluu kana dhiisa jira wallahi bakki nuti itti deemu feetu dalagadhu feetu jiraadhu yoo feete wabii lubbuu teetiin ilmaan kee keessa jiraachuudha hin qabdu wallahi hin abbaan fedhe hin qabu leekcharri tokko hin qabu wabii hin qabu kanaaf hedduun dheereessee jara keenya bakka itti deemnu laala abaarsa Jawaar Mohammad irra godhamu kana Jawaar Mohammad jettee nama siyaasaati jettee nama tokko jettee yoo qacalliftu taate if miidhaa jirta if dhahaa jirta if ajjeesaa jirta akka nama Oromoo irra duula baneeti akka nama eenyummaa kee miila kee ijatee qubaan if keessaa balleessu jiruuti akka nama ballaa deemuu jiruuti ija qubaan if keessaa fuudhuu akka nama qoree ijateeti akka nama if keessaa fuudhuuti wanni kun waan safaadhaa miti namtichi kun galanni isaa malu dhiifame maa galata naaf hin galchineen dhiifameeti abaarsi dilli isaaf godhamu kun ummata kana walitti qabaa jedhamee waan yaadamuuf jaalatan jibbitan wallaalaan keenya waan barbaade jechuu danda'a akka barbaadetti hubachuu danda'a akka inni wallaalaan akkana jedhu waan beeynuuf komii hedduu irraan qabu beeytoonni garuu warri waa hubatu ka waan namni dubbatus hubachuudhaaf nama dhaggeeffatu waan kanatti yaaddanii siyaasaa qofa gootanii abiyyii fi maalii qofa gootanii jijjiirama qofatti deebisuun fafa keenya wannummaan takka hin jirtu mircaa fi wanni takka nun barbaachisu amma siyaasaa sabsabbii walitti dhufuu walitti deebi'uu qabna walitti qabamuu qabna eenyummaa keenya ijaarramuu qaba wantoota kanaaf immoo waan hedduu godhamu jira kana gubbaan abiyyi
faarsitee waan biraatiin taa'ee jette mirga keeti sii fi abiyyillee wabiin qabdan biyyattii san keessatti galatooma. Waan mee galatoo. I think Okay, thank you. sarraan kiyya naaf fakkaate amma barsiisa. Dubbadhu Jamaal. Galatooma. Bara 2018 booda maaltu ta'ee waan jedhu gaaffii bareeda wanni kun beektaa silaa Oromoon akkuma jirtu walumaa galatti of gaafachuu waan barbaachisu wanni kun of deebineetiin jechuudha. Waan guddaa boonaan dubbatee akkasuma maameellee dubbatee jira. Jarana bara 2018 booda laali wanti Oromoon nu jalaa dhokate kan qabsaa'amee fi kan dhaloonni itti harca'ee fi magaalaan Finfinnee haa bareedduu fi miti. Bareenni barbaachisaadha garuu beeki. That's not the point. Qabsoon achi miti. Qabsichi uummata Oromoo abbaa biyyummaati. Qabeenya isaati abbaa ta'u. Afaan ofiitiin akka fedhetti afaan isaa afaan federaalaa ta'e ittiin barachuu. We can count so many questions about that. But do we get all that? No. Bara 2018 booda wanda ta'e akkuma boonaan jedhe hayyoota Oromoo irra shaname. Abbootii gadaa Oromoo irra shaname. Waan bara wayyaanee keessa hin ta'in ilma keetti bosona jira jedhamtee haati gabbaafamtee mataa keessa dhamtee ajjeefamte jira keenya. It's not easy. It's not something that we can just sit here and talk about it. Ilma keetti bosona jira jedhamee abbaan gadi fuudhameetiin cafamee ajjeefame. Ilma haadha duratti gadi baasanii mataa keessadhaanii ajjeesan. Ilma Oromoo ajjeefamee harreetti fe'ame. Laal wayyaanee keessa eebbisaa addunyaa ajjeefameetiin makiinaan lafa harkifame. Mustafaa Harawwee fa'a achi dura jechuudha. Bara kana ammoo bara 2018 as ilmaan Oromootu ajjeefameetiin harreetti fe'ame jira keenya. Hawaasa Oromootu ati ebaluun deeggarta ebaluun nyaachisanii manni irra gubate. Haadha midhaantu gubatee jira niimaa Rabbiin uume. Midhaan bilchaateetiin midhaan gayeetiin haamamee kumtaalaan jiru ibiddaan gubatee bara. Ilma Oromoo jiraadhaan ibiddaan gubanii bara. Gamanaa ibiddatti naqanii akka itti gubaa agartanii isa Wallagga keessa. Kuni marti kan ta'e bara 2018 as jechuudha. Barri 2018 gaafa sabboonummaan Oromoo akka ibiddaa kana belbeltee ture. Sabboonummaa belbelte san dhaamsuudhaaf waan ta'e kuni marti karoora is the pre-planned. It's a pre-planned waan pre-planned ta'ee gad dhufetu burjaajinsa hawaasa keenya keessatti naqee jira keenya. Barri 2018 bara silaa booyaatiin dubbannu bara kolfaa dubbannu miti. Hayyootaan Oromoo qaroo Oromoo keessa dhabnee bara. Bari wayyaanee yeroo nu ajjeestu bara. Wayyaanee qofaa miti gaafa sanii nu ajjeesu warrooma kanniinuma waliin nu ajjeesaa ture. Gaafa san bara wayyaanee nu ajjeesaa ture kan harkisee nutti fide Umar Suleeman dhageeffadhaa. Diinni qe'ee kenna beeku ka harkisee nutti fide kennuma ka keessa kenna beekuu jedhu. Who are there? Eenyu isaan sun? Kama hadha nu ajjeesaa jiru kana jechuudha. Bara dhaloota qaroo dhiisanii dhaloota doomsan. Silaa dhaloonni qaramuu qaba ture. Dhaloota yuunivarsiitii keessaa ijoolleen Oromoo teestii fudhattee akka jiru qabu ani dubbachuu danda'u barsiisan dubbachuu danda'a. Bara kana keessa agarree jechuudha. Bara 2018 as agarree kana jechuudha. Bara buqqaatiin uummata keenyaa haay ta'e obboleeyyan kiyya buqqaatiin ilmi namaa lafa isaarraa qe'ee isaarraa buqqa'eetiin namummaa dhabeetiin kan dhumataa jiru bara 2018 as. Bara wayyaaneen qabeenya Oromootiin saamte. Ni
saamte lafa Oromoon gurguranne barri kuma lamaaf kudha saddeeti as bara lafti Oromoo itti gurgurame obboleessoo investimentii jedhameetiin. We can go so on and so on. Waan kana yoo dubbanne waan dhumatu miti wallahi. Kana keessa ammootiyyuu waan arganne yoo jenne baramma magaalaa takka ijaaramte magaalaa takka keessa ifaan nu tolee babbareede we can say that. Dubbachuu dandeenya argine because we can see that argu jirra bar waan agaruu dubbanna argu jirra yes. In the political way, in real life, Oromoo maal argate as keessa wanni jedhu gaafii nuti ta'uudhaan qaba jara keenya. Warri hadha as gubbaadha waa'ee Oromoo dubbatu kun toltee fi miti beekaa jara keenya. Okay? Barri 2018 as bara Arsii keessatti obboleessoo nama 68 boolla qotadhaa jedhanii boollatti naqanii bara. Is anybody denying that? Abbootii gadaa akkas bara nama hayyuu oloma'ii guddaa gadi fuudhanii ajjeesanii bineensa nyaachisanii bara imaama mallaqa masgiidaa inni guuree deemuun irraa nyaachuudhaaf fidi jedhanii dirqiidhaan kennuu didee nana ajjeesanii sintuun noo minnaagarawu. Meeqa dubbanna obboleen kee waan taane bara 2018 kana keessa waa hedduu wanni nu taane waan xiqqaa miti. Agartee bara qabsaa'onni Oromoo kabaja dhabde kabaja itti dhabde bara warri jijjiirama biyyattii tanaa fi jijjiirama kana keessaa dhiibame qileetti naqabe. Bara Oromoo mataa ol qabachuu saalfate. Bara haati Oromoo hadha ilma ofii bishaan afaan buusuu dadhabde obboleen kiyya. Let's talk about the economy right now. Bara hadha ilmi namaa hadha ganama waa nyaateetiin. Haati Oromoo waan nyaattu dhabdee ilma isii waan nyaattu dhabdee bara haati Oromoo magaalaa Adaamaatii Finfinnee kana keessa daa'ima kalee qabattee kadhataa jirtu keessa jiranitti. Lafaaf lafee isii irraa buqqaateetiin. Kana barri nu agarre mee bara kana agarre haa jedhu namni agarre jedhee nu waruu jira. This is what we see after 2018. ለአንዳንድ ሰዎች የሆኑ ነገር ተሰጥቷቸው ወረ ተስማማ ይጅራችሁ እንመላ ወረ ዋርገቴ ይራዋ ገመድ ይጅራችሁ እንመላ ገሩ hawaasni Oromoo nama tokko agartee nama dabartee fi waa argate jiraachuu mala garuu bara 2018 as wanti ta'e wanni Oromoo irratti ta'e jara keenya waan salphaa miti jechuu barbaada. Bara investimentiidhaa fi hawaasni keenya lafaaf lafee isaarraa buqqa'ee abbaa kana namni jedhuun dabale. Wayyaaniin akkuma reef jedhe san bara qabeenya keenya saamtee maqalee fe'ataa turte. Bara kana ammoo bara lafti Oromoo itti gurgurame. Bara maddi walaabuu handhuurri ilmaan sikkoof mandoo murameetiin aanaa birii jala gare obboleeyyan kiyya. Kanarra dubbannaa. Madda walaabuu lafa Oromoo baallii Oromoo itti tuwame. Meeqa dubbachuu danda'a kana caala dubbachuun fedhu dhugaa obboleettiin teenareef immooshinii ta'ee dubbadhee immooshinii maa taatanaan jedhanii jette. Immooshinii yoo kufe booyaatu yoo dubbanne bara nama Abduu Jabbaariin faa dhabnee bara obboleeyyan kiyya. Inti Hacaaluu faa dhabnee bara wallahi xiyyiitii dhabnee bara Hacee faa wallahi wala yitaa kana baat. Battee Urgeessaa faa abbootii gadaa